Hamza atilleen galatoomii naaf ulfaadhu naaf jiraadhu nagayni rabbii guddaa bakka ati jirtutti si bira haa jiraatu ijoollee tiyyallee akkasuma daa'imman kiyyallee rabbi nageenaatti haa ta'u nagee fayyaa rabbitti naaf haa ta'u rabbi naaf haa gurguddisu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا في كبجمتوتا خينيا الشامة حركة فوني إلمان ورمو انتو كيسانو كان كريستانا كان مسلمة هوا كيفتا بغنو بجراتا نغيني ربي قدا بكاي سنجرتانيتي سنجرا حاجرات ويكيا أرى وبليس كيسان بحر ايستي أركما أكانت تكونو متوا فكاتي أرى إمامتا جيلت تكودي أكا يماني أدانيتي يجودا أدانيتي أركما كنو بكينا نتي أركمو أداني bahar rajirra akkasi kuno akkanatti kana fakkaanne adanitti arkamna bahar bikinitti arkamu adan jira daawwattoota kiyya adanitti arkama akkuma isin beeytan adan hedduu oowwiti dhageessanii jirtan na fakkaatti kuno naduumni baharri asirraa feeyidha eeysa akkana mul'atu bahara namoota hedduu bakka tana jira kuno arguu dandeessanii naduuba baharaatu jira jechuudha. Guyyaa har'aa asitti argamna anaa fi eenyutu asitti argama har'aaf kopuma kiyyaan asitti argama bahar maal bahara adanii godha yoo jettan akkuma isin beeytanii eegaan sana adeeme ani tureetiin jira gara torbee lama oliitiin adan keessa jira adan hedduu oowwiti oowwa kana keessa bahar akkana jiidhee taa'u jira kunoo harka jiidha waan fakkaatu hedduu oowwiti dhugumatti asumaanu obboleeyyan kiyya warri na yaadaa jirtan bahar eessatti nurraa bade gara weetsaabiin gara miiseenjeraatiin namoonni baay'een dhuftanii warri naan jechuu jirtan galatooma ulfaadhaa an obboleessa keessan niin jira walumaanuu baga jiraanne nagayni rabbii guddaa bakka isin jirtanitti isin bira haa jiraatu xiqqishoo du'aayii waliin godhannee waaniin dhufeefis waaniin irra jiruus karaan deemuus bakkaan itti deemuus naaf eenyu akka deemu jirrus isin hubachiisaa sanboota jechuudha eega xiqqoo du'aayii waliin godhanne warri anaaf du'aayii godhu jirtan maleekaan rabbi du'aayii isiniif haa gootu akkasumatti namoonni haadha abbaa keessanirraa akka kiyyaatti biyyaa baatanii biyya namaa keessa teessanii haadha abbaa keessa yaadu jirtan haadha abbaa keessanitti rabbi nagaya fayyaa isiniif haa ta'u rabbi urmii isiniif haa dheereysu warroonni haadha abbaan karaa fuula rabbii duraa deeme maatii jannataa rabbi isiniif haa godhu maatii keessan haadha abbaa keessa warra jannataa rabbi isiniif haa godhu akkasuma warri obboleeyyan karaa fuula rabbii duraa deeme warra jannataa rabbi isiniif haa godhu nutilleen duniyaa tana irraa deemu teenya haatimaa nu tolchee rabbiin warra fuula gaariidhaan haatimaa nu tolchee asirraa karaa jiruun biyya lachuu bareeddee fi deemu rabbi nu haa godhu asirratti illee umrii nu haa dheereysu warra karaa khayrii irratti umrii isaanii fite anaas isiniis rabbi haa godhu akkasumatti warri haadha abbaa qabdan haadha abbaa keessan rabbi urmii isiniif haa dheereysu haadha abbaa keessanitti toloola barraan bifadda haadha abbaan kiyyallee ni jiranii rabbi urmii naaf haa dheereysu aamiin jechuun dagatin haadha isin anaaf du'aayii godhu turtanii maleekaan rabbi du'aayii isiniif haa gootu du'aayii tijatanallee rabbi isiniif haa qeebaluun jaa eegaanan kana jee booda ani bikin itti argamu adan ittiin argama akkumaan isiniin jee adan keessattiin argama kunoo baara adanirraan jira as taa'een viidiyoo oowwa kana keessa akkana hurkee isiniif maru jira bahar maaliif adanitti argame bahar sanaarraa eenyu wajjin deeme akkuma isin beeytanii daawwattoota kiyya ani sanaarraa Faatumaa waliin hin deeme eega daraartuun akkas na goote booda an akka isin na goote illee dubbachuun fadhu namoonni tokko tokko immoo bahar sababa daraartuutiif baddee jettanii namni na gaafachuu jirtanillee hedduutu jira haa ta'u sunis numa jirti oduma sunis jiru san qofaa miti dubbiin na bachiifte waan takka takkaan kaan wal qixxeessuu hin dubbadhuu jeen akkasumatti taa'u jira akkasii waan takka takkaan kaan wal qixxeessuu jeen callisee ture wanni maal wal qixxeessuu jirtaa jechuun keessan hafan qabu oowwinis na jeesee tana keessa bahar maaliif adan dhufe waaniin adan dhufeefis bal'inaaniin isin hima wanniin adan dhufeef jechuudha akkuma isin beeytan Faatumaa fi anatti illee waan adda addaatu gama daraartuutiin godhamaa ture eega sun godhame booda immoo waan daraartuun irra gootees gartanii jirtanii dubbachuullee fadhu haa ta'u san booda daraar Faatumaa bahar sanaarraa fuudhee dhufee
adanitti argama. Eegaan adan dhufee hoo amma Faatumaan eessa jirti? Faatumaa asirraa akkuma isin gartan karaa biyyaa qajeelchee biyya galtee jirti. Gaafa jalqaba dubbiin kaatus ani hin jarjarinaa dhaabbadhaa Faatumaa akkaan itti oofu anaatu beeka anaatu tasgabbeessee oofaa jechaaniitiin hin ture. Nadidaniiti rabshaa adda addaa godhaa turan. Rabshuma adda addaa ta'uu godhaa turan san keessatti kunoo Faatumaan galanafne galanoollee baarafaan beekuun waan barbaachisu hunda fixee Faatumaa karaa biyyaa gaggeessee kumaan jalqaba Faatumaa anaatu beeka akkaanitti karaa biyyaa galchisuun jechaa ture. Fatihaa fi Daraartuunis waan an jechuun ture san dhaga'uu didanii dubbii oogusaa turanii. Haa ta'u kunoo Faatumaan biyyatti asirraa ergee biyya galtee biyya abbaasii jirti. Biyya teenya galtee maatii xiyya birallee deeyitee maatii xiyya biraa illee deemtee maatii sii birallee deeyitee maatii sii biraa illee deemtee jechuun magaalaa Finfinnee jirti piroosesa isii fixaa jirti bakkumarraa deemte deebi'uuf jechuudha. As dhuftee achi deebitee Allahu aalam rabbiitu beeka amma piroosesarra jirti magaalaa Finfinnee keessaayi rabbiin nagee anaaf fixuu fi hajaa isiiti baariis akkasitti adanitti argamaa. Akkuma isii gaggeessaniin asitti hafee samboodagaa amma xixiqqoo hafuura fudhee anillee as turee rabshaan sanaa sanillee akka qabbanoitu jee bikka tana xiqqoo ture deemuun kiyya amma hafan qabu bahar biyya deemuuf bahara adanitti argamu karuma sanaa deema maatii kiyyaa fi ijoollee tiyya biratti daa'imman kiyya dhiisee an nama deemuu miti kara maatii kiyyaa deemuu fi yoo rabbi jee inshaallah guyyaa waa xiqqoo booda oliin deebi'a akkasiin isinin jaa daawwattoota kiyya warri na yaadaa turtan an obboleessa keessan kun niin jira isinis baganaaf jiraattanii walit deebuun keenya hafan qabu yoo rabbi jee bal'inaan walit deebina adan hedduu bareeddi garuu immoo bareedina siitii waliin oowwa hammaati oowwisii khabiraati nuti gaa lafa qabbanoitu keessa turre oowwa kana hedduu hin dandeenyu saniifuu hanqa dandeenyetti obsineetuma keessa taa'u jirra. Akkasiin isinin jaa daawwattoota kiyya isinis baganaaf jiraattan anillee nagayaan qaba fayyaan qaba. Faatumaan gala kuttee Daraartuu fi Fatiyaan ta Faatumaarraa rakkachaa turtanillee Faatumaan isinirraa kuttee jirti qalbii takkaan jiraaddaadha. Asumaan namoonni waa'een Faatumaa dhibaa turtan isin dhibaa ture Faatumaan akkumaan isinin jee gala deemtee jirti. Biyya abbaa isii geesseen nagayaan achi jirti. Duraan si dhiiseen deemu anillee waliin deemnettee turte garuu an ammoo lakke isiilleen ijoollee tiyya akkaan dhiisee deemullee hin barbaaddu. Ijoollee teetis fuudhi akkuma gaafa duraa jettu san ana ati waliin deemna jechaa turte. Lakke anilleen ammaaf mijaawaa miti qophaawaa miti jee afaaniin beekuun tasgabbeessee amansiisee akkumaan jalqaba jechaa turetti. Kara biyyaa qajeelchee biyya geessee jirti nagee rabbitti haa ta'u achittillee haajaa muraada sii rabbi haa guutuu fi isinillee haajaa muraada keessan rabbi isin haa guutu asumaan warri bahar korma nadhoo korma maarree jechaa turtanillee na biratti rakkoon qabu galatoomaa ulfaadhaan isinin jaa warri naaf du'aayii godhaa turtanillee maqaa isin dhee tokko tokkotti dubbachuudhaaf natti ulfaata galatoomaa ulfaadhaan isinin jaa an obboleessa keessan arrallee borullee kanaan rakso akka obboleessa tokkotti obboleessa keenya jee kabajaan nagorsuufis kabaja guddaan qaba saniifuu galatoomaa ulfaadhaa garuu akka obboleeyyaniitti waan natti aartaniif miira keessa galtanii warri waa'attanillee rakkoo xiyyaa fi malee rakkoo dhuunfaanarraa qabaattaniitii miti naaf gala sanitti illee baar nama isinitti aaruu miti ani afoo inaa lillaahi yoo namni natti aare jiraate jiruu diinaa tana guyyaa irraa deemnu hin beeknu saniifuu ilmi namaa zannii nama badii akka malee fi miira akka malee keessa galuunis gaarii miti wal gorfachaa waliif obsaa wal dhagayaa yoo deeme hedduu bareedaadha namni tokko gaafa karaarraa maqe abaluu keenya karaarra hin jirtu wanni kanaa sirraan fakkaatuuf sirri deebi akka obboleessaatti itti dhiyaatee yoo namni jeen namni sun anaa miti namnummaan biraatu karaarra deebi'a yoo ammoo lakkee ati kakkasiiti ati kami kas taata ati kanaa yoo namni namaan jee ilmi namaa waan san waan hin taane karaa godhatee keessa dabruu danda'e jechuudha. Saniifuu
gaafa wanni tokko uumame waan uumame san irratti haa wal gorfannu bifa obbolummaatiin akkasumaan isiniin ja'a garuu dhibbatti namanaa namni tokko hawaasa obboleeyyan kiyya akka hawaasummaatti na daawwatu keessa namni rakkoo dhuunfaa narraa hin qabne narraa qabu akka hin jirre nama dhibbatti amanuu anilleen akkasuma rakkoo dhuunfaa namarraa hin qabu dhimma kiyyaaf rakkoo tiyyaaf haadha mana kiyyaatiif ilmaan kiyyaaf jettanii akka isin rakkattanii miira keessa galtanii waan aan jettan an nama isiniif hubatu galatooma ulfaadhaa sanuma isiniin jechuu barbaadeeti baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa ummaamza atilleen galatoomii naaf ulfaadhu naaf jiraadhu nagayni rabbii guddaa bakka ati jirtutti si bira haa jiraatu ijoollee tiyyallee akkasuma daa'imman kiyyallee rabbi nageenaatti haa ta'u nagee fayyaa rabbitti naaf haa ta'u rabbi naaf haa gurguddisu akkasiin isiniin jaa daawwattoota kiyya galatooma ulfaadhaadha warri na yaadaa jirtan an obboleessi keessan kunoo niin jira akkanattiin gaa adanii fakkaadhee imaamata kiyyatti gilgodhee kunoo asitti argamaa bikkirratti argamnu bahara waan ta'eef hedduu oowwiti sanumaan isiniin jechuudhaaf dhufee har'a jiraachuma kiyya bakkaan jiru isin garsiisuudhaaf hin dhufe malee waan biraatiif hin dhufne wanni biraa kaniin qabadhee dhufe hin jiru galatooma naa ulfaadhaa isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa akkasiin isiniin jechuu barbaadaa obboleeyyan kiyya baay'ee takkaan isin jaaladhaa isin kabajaa adan kana fakkaatti yoo rabbi jee inshaallah guyyaa waa xiqqishoo adan keessa daddeemee eegaan gaafaatumaa qajeelchee ani dubbannee taa'umatti hin jira guyyaa waa xiqqoof ammoo adan keessa daddeemee waan adan keessa jiru isin garsiisuun kiyya hafan qabu ka waliin daawwannu ta'a waan as keessa jiru jechuudha saniifuu viidiyoo tana isinitti hin dheereysu xiqqoo shaashaa waliin jennee bakkaan jiru isin hubachiisumaaf hin dhufe malee waan biraatii miti akkasii nagayaan naaturaa nagayaan dhabinaa bakka jirtanitti nagayaa fayyaa rabbii isinitti haa ta'u assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh